تانا وبليون كي أولك إيه قرتي إن شاء الله لك أبدا أولك إيه قابت أكنت قرتي نافوني انتاتو كنو يسني أولك إيه جرا كنو وبليون كي ilmaan arseedha ka'anii gartee akka anaataatu akka malee taataatu miira xiqqoo akkanatti naa ol qabi ka'anii gartee akka anaataatu akka maleen haataatu gartee isin mufachiisee jiraadhe kunoo maqaa sikkoo mandootiin maqaa gartee arsoomaatiin maqaa oromummaatiin maqaa rabbiitiin isin gaafadhe dhiifamaa gartee aafuunaan illaahi warri natti aarta warri natti mufattan hundi keessaniitu garaanaa fixadhaa osoo garaa keessan nutti uummata kanarraa hin hambifanne osoo gartee afaan irratti uummata kanarraa hin hambifanne akkuma gartee aadaa keessanitti yoo gartee ani wanna silaa barbaachisu godhullee baadhe hanqinallee yoo qabaadhe hanqina kiyyallee naa fudhaa gartee nuti uummata borullee waliin jiraannu ani ammoo ammallee ka gartee wa'aada isinii seenu dhugaadha dantaa kiyyaaf waan fedhellee yoo ta'e isin qarqaaraa jira malee bilaashatti isin qarqaaraan jiru kananin beeka haa ta'u ammoo arras borus namallee gartee isinillee qarqaaruu hin dhiisu wanna silaanirraa eegamu ka gartee kabaja kiyyanirraa gadi hin buufne eeggadhee akkan hojjedhuuf waan isinii gala piliis adaraa rabbii jedha dhiifama naa godhaa adaraa dhiifama isinii jedha galatooma Bola buru iftani qopheessi abshir hola hola rafa kannu abshir garaa quufuu fi mibar holaan kun kabaja malee osoo inni arsille ta'e arsii arrabse inni numa wanta'edha waa inni harargitee miti saniifuu ati arsii taatus hararge taatus ummanni arrabsamuu hin ta'u waan ta'eef hola qopheessi saniifuu warri waa'ee gabbara gaafatan ammoo gabbara boodatti deebinaa isa beellama qabanna saniifuu amma hola waa baay'een beeku haydaram kadiiris hin beeka dubbii tan isinam asitti haasa'u jirtan kadiirillee jaarsota waamateetiniin dubbatee jira dubbii saniif teessan tun akkami waliin faallessitu dubbiin taphini laal bakka sanitti manguddoota gaafadhe warra waan sanillee haase baga kaafte warra gartee ganama kana manguddoo tahee dubbii kana fixe gaafadheera warruma ammaan tana gartee niitoorkiin nuuna qudide kana bakka barbaadetti akka barbaadetti dhiifama ummata gaafadhuu naan jedhaniiran ishi tole jedheeni tiktookiin aara na baasuu didee osoo miliyoonni shanilleen achirra dhufe aara nan baasu maaliif bakki itti an dogoggore bakki itti ani balleesse feesbuukii irra kanaaf manguddoonni kunilleen tole naa jedhanii na kabajanii naa dhufan immoo Hassan Adaama irraayi obboleessa keenya murtii Ameerikaa jiraansa achirraayi sonallee kanallee dabalatee dhufanii shabakaan yookaan gartee peejiin naa galchuu dide asirratti isaanumaatu mangudduma saniitu dhiifama gartee naa godhanii akkan gartee gara kanaan dhiifama gaafadhu na taasisanii jechaadha kanaaf obboleewwan kiyya ani ilma keessan jechi san caalulleen osoo bahe wallaahi gartee isin harkaa garan dhaquun qabu fuuluma keessan duratti jiguu malee arsiin kanaa miti ummanni oromoon tanaa miti nama dhiiga beeyseewu nama lubbuu namaa baaseewu dhugaadha gartee jechi tokko ka lubbuullee caaluu jira ammoo namni aare fakkeenyaaf abaluun gadi deebi abaluun akkas ta'e kanuma jedhu ammoo anarraa keessattuu hin eegamu li'anna'uu maaliif maqaan qabaan sigalee anumti maqaan qaba isin qofa osoo hin taane maquma kiyya sanuun nyaadhe deebi'ee kanaaf nama hin dhageen illee naa dhageessisa adara ani follow fi share fi views irraa hin barbaadu osoo follow barbaade osoo gartee giiftii barbaade osoo kennaa maallaqa birrii barbaade tiktok irraanin haga arraa iyyee jechuudha guyyaa takka tiktok irratti bahee dhimma kana dubbadhee hin beeku jechaadha jira keenya viidiyoo takka ittiin gartee maxxanse malee yookaan gartee nuu barbaadaa jedhee maxxanse tadheen gaddaa ta gaafa duraa malee kanaa jennaan akkasitti naa hubadhaadha ka ammoo gartee wanna naafii jalaa badee akka obboloomatti yookaan gartee akka gartee oromummaatti san hoo barbaaddan isin isii keessaan anaa fi mika kaffaltan jara keenya sii kaffalloo reettan piliis adara ani gartee nama ofiifuu dogoggoraadha nama gartee balleesse ofiifuu nama balleesse ammoo ani gartee ofiifuu nama salphate kanaaf akkasitti naa ulfaadha naa hubadhaa jechuu barbaadeet kanaa obboleewwan kiyya adaraa garaa keessaa naa fixadhaa ani gartee obboleessa keessan amma har'allee borullee
mucayyoolleen ka fuute kutte nama baay'ee obboleewwan kiyya mee obboleeyyoon kiyya mee na dhaggeeffadha amma dura arsii seensa asallaa kanarratti maal jedhama magaalaan takka asallaa irratti maal jedhama firiisi lakki